wata mekeen goota faarsa mekeen goota faarsa kalee fiindaachii baasaa gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa. Jaal Galaasaa Dilboo qaroo qabsoo Oromoo qajeelchaan gagaafa lubbuun isaa darbutti hojjete. Galaasaa Dilboo dacheen Oromiyaa dhiyaa nama jabaa tokko biqilchitee gumaachite. Umurii isaa guutuu dhimma qabsoo Oromoof kan gumaachi gootichi tokkummaa dheebotu Jaal Galaasaa Dilboo. Galaasaa Dilboo maqaa qabsoo dirree gootaatti kennameefidha. Maqaan ganama abbaan isaa moggaaseef Yohaannis Bantii jedhama. Jaal Galaasaa Dilboo sababa qabsootti cicheef jireenya mataa isaa dhiisee Oromoof jiraatee fuudhee warroomuuf dhalchee soddoomuuf osoo fedhuu fedhii dhuunfaa isaa ukkaamsee garbummaa uummata Oromoo irratti bara lakkaawwate cabsuuf Oromootaaf jiraate. Galaasaan ilma jilbaa dhabuus qeerroof qarree Oromoo miiliyoonotaan lakkaaman horatee jira. Dhaloonni qubee har'a kaayyoo fi xiiqii Galaasaa ganama mana isaatii baasee hubatee daandii sanarra imalaa jira. Jaal Galaasaa Dilboo qabsaa buleeyyii Oromoo hoggansa qabsoo ummatichaa keessatti gahee olaanaa qaban keessaa warra tarree duraarra jiranidha. Nama kaayyoof manaa bahee barumsa isaa addaan kutee mana ho'aa abbaa isaa dhiisee qabsoof bosona seene. Nam jabaa Oromoon qaba jedhee yeroo mara ittiin dhaaddatu. Namni jabaan kun kan dhalate godina Wallaggaa ba'aa magaalaa Naqamteetti. Barnoota isaa sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaas achuma magaalaa Naqamteetti barate. Qabsaa gameessi kun akkoosaa Aadde Eebbisee Raabaa Gadaa jalatti seenaa Oromoof Oromummaa hedduu barachaa guddate. Yerooma daa'imummaa isaa hacuuccaa fi dhiittaa uummata Oromoo irra gahaa ture yeroo dhaga'u onneen isaa aariin dhiitee xiiqiin guutaa guddate. Benci fi kerresi tukan jalatani ya garasuduki dia abdatani gota abdatani. Bara 1974 ammoo Yuunivarsiitii Finfinnee seenuun barnoota bara jalqabaa osoo hin xumuriin dargiin aangootti waan dhufeef haalli siyaasa biyya keessaa hamaa waan tureef Galaasaa Dilboof jaalleewwan qabsoo Oromoo finiinsan bara 1980tti dirqamaaf gara Somaaliyaatti qajeelan. Achittis shiftoota Somaaliyaatiin namoonni hedduun bakka tokkotti wareegaman. Garuu Galaasaan lubbuun hafee jiraatii gumaacha Oromummaasaa itti fufee. Gaafas gaafa hirbuu Shinniggaa gaafa hirbuu Oromummaa isa Oromummaan baanii Oromummaan galan sana namoota jajjaboo dhaaba adda bilisummaa Oromoo 13tu guyyaa tokkotti wareegame. Isaan keessaas Magarsaa Barii, Yiggazuu Bantii, Abboomaa Mitikkuu, Gadaa Gammadaa, Mu'ee Abdoo, Caccabsaaf Ra'aanaa qajeelfataanfaa keessatti argamu. Kanneen lubbuun hafan mootummaan Somaaliyaa gara biyyaatti waan isaan deebiseef biyyatti deebi'uudhaan gara dirree qabsoo hidhannootti fuulan. Saniin booda jireenya Jaal Galaasaa Dilboof jaalleewwan biroo ABO waliin itti fufee. Galaasaa Dilboo obbolaa lama qaba. Sabuma qabsoof hin fuune maatis hin godhatin hafe. Abbaa faatisaa akkasumas adaadaan isaa wayita Jaal Galaasaan dirree qabsoo hidhannootti bobbee jirutti du'uu isaanii dirreedhuma qabsootti dhaga'e. Qabsoo hidhannoo boodas mootummaan ce'umsaa Itoophiyaa keessatti bara 1983 hundaa'e ture. Yeroo sanatti Jaal Galaasaa Dilboo hayyuu duree ABO ta'uun tajaajilaa turan. Haa ta'u malee mootummaa ce'umsaaf chaartarri qophaa'ee kaayyoo ABO waliin wal simuu dhabuudhaan mootummaa Itoophiyaa waliin wal dhabdee uumameen ammas gara biyya hambaatti imallee ABO itti fufuu Jaal Galaasaa Dilboon haasaa BBC Afaan Oromoo waliin tibba tokko taasisaniin dubbatanii turan. Yeroo chaartaraa bara 1983 sana konfiraansii jalqaba taasifamee ture sanarratti akkuma hirmaateen guyyaa lama booda dhukkubsatee yaalaaf gara Awurooppaa deemee ture. Yaala argachuun bara 1984 gara biyyaatti deebi'e. Sana boodas haalli ture babbadee waan tureef yeroo lammaffaadhaaf ABO'n gara qabsoo hidhannootti deebi'uun dirqamatti ta'e. Innis qabsootti makamee sochiitti fufee.
Dhaabni siyaasaa jabaan waggoota hedduudhaaf Oromoo ijaaraa ture kun ABO'n yeroo garaagaraatti adda adda caccabaa ture. Gameessi siyaasaa kun adda bilisummaa Oromoo bakka hedduutti caccabe kana suphanii sirreessuun ulfaata akka hin taaneef kanaaf ammoo tooftaaf tarsiimoo fooyya'aa qabaachuu akka feesisu cichee abdiidhaan dubbachaa ture. Obbo Galaasaan waggoota dheeraaf ABO hayyuu durummaan tajaajiluun alatti gulantaalee adda addaa irrattis hojjetaa tureera. Jaarmiyoonni siyaasaa dhaabbatichaan olitti wareegama uummanni Oromoo kanfale hayyoota kaayyoo kanaaf wareegaman qote bulaa lubbuu isaa dabarsee kennaa ture ilaaluun siyaasni Oromoo waaraan furmaata akka argatuuf hojjechuun warra siyaasaa aangoorraa eegama. Waggaa 3 dura Itoophiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa dhufee hordofee waamicha humnoota siyaasaa biyya alaa turaniif taasifameen dhaabbilee fi hooggantoota siyaasaa biyyatti deebi'an keessaa Obbo Galaasaa Dilboo isaan tokko. Biyyatti deebi'uudhaanis ijaarsa biyyaaf tokkummaa Oromoo irratti hojiiwwan garaagaraa hojjechaa turaniiru. Jaal Galaasaan bara jireenya isaanii qabsoo gammoojjii Somaalee keessatti taasifamaa ture keessatti dararaaf gidiraa hedduu dabarsaniiru. Jijjiirama dhufee hordofee waamicha taasifame fudhachuun waggaa 3 dura gara biyyaa deebi'uun isaanii kan yaadatamudha. Durataa ABO qaama ce'umsaa kan ta'anii fi filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa waxabajjii 14 bara 2014 gaggeeffameen godina Harargee Bahaa aanaalee Malkaa Balloo Golawdaaf Qombiitti dhuunfaan dorgomuun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an nama jabaa turani. Duutea wareegamtu lubbuun tiyyaa allaattii namarsitu reeffa kiyyaa. Duutea wareegamtu lubbuun tiyyaa allaattii namarsitu reeffa kiyyaa. Dhiiga kootii na barreeffamu bilisummaanii. Laphee kootii na ijaaramtu Oromiyaanii. Jaal Galaasaan mana marichaatti itti aanaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimmoota indaastirii fi albuudaa ta'uunis hojjechaa turaniiru. Lubbuun dhiiraa biliqaa gaafa duutuun beekanii akkuma jedhee geeraraan geerare. Lubbuun dhiiraa biliqaa gaafa duutuun beekanii akkuma jedhee geeraraan geerare. Dhibee tasaa isa mudateen gaafa bitootessa 22 bara 2014 du'aan addunyaa kanarraa. Galaasaan waan Oromoo ta'ee dhalateef dirqama sarraa eegamu beera. Dammaqin Oromoo uumuuf tokkummaa Oromoo fiduu Oromoon jaarmiyaa jalatti gurmaa'ee akka garbummaa sarra jiru ofirraa faccisu taasisuu keessatti qooda olaanaa ba'atee addunyaa kanarraa boqote. Kanaafuu Oromoon bara baraan isa yaadata. Sirna awwaalchasaas bitootessa 22 bara 2014 mana amantaa kiristaanaa kaateediraal qulqulluu Sillaaseetti gaggeessa gootaa godhamuufiin haala ho'aa ta'een raawwatame. Jaal Galaasaa Dilboo. Meekeen goota faarsaa, meekeen goota faarsaa, kaleefiin daachii baasaa, gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessaa.